He boys in gabro tarabiti mo gabro ta adat. Warri gabro tarabita tanarkaba same. Gabro ta adati ang gabro ta adati julle o arkaba su bates fula kaisal lalina. Ang gabro ta adati ang gabricha adati kajes fula kaisal lalina. Warri ang gabricha rabbiti jettan me arkaba sa. الله أكبر الله أكبر Akkas taatuga addaan isinii baasa mee uffata akkamiin qabanya iidaa gaafii jettu akkin jeen iiddi yoo ibaadaa taate uffata muslimaatiini uffata ibaadaatiini kabajjaniin jeen yoo iiddi aadaa taate aadaan haala amala keeti nama gabbaru as dhufne yoo rabbi gabbaruu dhufneefi kana dhiirti akkasit iiddi yoo aadaa taate uffata aadaatiin dhufta iiddi ibaadaa yoo taate uffata muslimaatiin dhuftaan jeen dubbiin tun akumatti olootti taate boo aboo rabbi kheyrii oloo nutti hin godhin dubbiin tun olootti taanaan akkiin jeen akka fakkeenya poolisiin qaamni mootummaa huccuu poolisummaa uffatee hoggaa dhufu qaama mootummaa ta'uu beeksisuu isaati. Qaama mootummaati jennee akka nuti kabajnu akka seera namni eegu qaamni mootummaa irree mootummaati kabajamu qaba akkasitti hubadha. Isinii galtee moo? Mee warri nuu galtee tan argabaasa waslattaaf akka seentu irra ni galta. Akkin jeen akka poolisiin yoo ni marqee isin dabaluu baadhe yoo shari'aa faallesitanii baatanii sila. Akka poolisiin qaamni mootummaa uffata kaayatee yoo dhufu gahee isaa guuttatee leenjii haadha jechuu isaati bar. Poolisiin akkasii sun leenjii haadhaa jechuu. Qaama mootummaati kabajamuu qaba, hawaasni kabajuu qaba, seera kabachisiisaa nageenya eegee jechuuf miliketaan jedhe. Isin nuti ibaadaaf dhufne muslima ibaadaaf yaane jechuudhaaf miliketa haya makkatti hoosii galaayiin jeen. Akka poolistichi waan isa fakkaatu godhe sanitti. Leenjii waan qabuuf ka. Isi muslima taatanii diin kana keessa leenjii waan qabdaniif isinoo uffata ibaadaadhaa uffattanii uffata muslimaa uffatu qabdaniin kun akkatti hooyiin jeen yoo diin keetira leenjii haa taate sila akkastu si fakkaata. Ammas xiqqootti haftee bar aboo gaansii ta'uu baattu ani laal aadaa warra rabbiin gurraacha garaa garbaajuu hin fedhuun jeen. Dhageessanii boo waan hin jee? Dhageessanii waan hin jee? Aadaa warra rabbiin gurraacha garaa garbaajuu hin fedhuun jeen. Isinoo ni feetanii? Aboo rabbiin gurraacha ni jettanii? Akka kana ni qeebaltanii? Akka kanaan aadaa warra rabbiin gurraacha garaa garbaajuu hin fedhuun jeen akkamitti hin fedhu jettaa? Hiboo? Dhageessa bor wallaalaan musiiba qabaa beekadhu. Rabbi tufalmaani godhaa beek. Kana hoggaa inni kana je hin fedhu jechuu kana seeratti biyyattii tanaati seera biyya kanaati ni danda'ama hin beeytu hin jeen. Masjida karaa ol ispaaltiirra karaa ol masjidaa jira. Karaa gad mataskaanaa jira. Kun adda adda jiraatuun kafeete dhayxaa kanan fedhu jettees ni dandeessa jechuu irratti hoggansa biyya tanaati. Sammuu fi qabeenyaa fi amantiidha misoomsee mootummaa kanaatti quban qabduu hin jeen dhamaa akkas jennini bar. Allahu akbar. Waan masjidaa fi kana walitti diiginiin odoo warri rabbiin tokko juu gurraacha garaa garbaati yaadhaa jechuun dirqiidha boo? Ni jiraa kun? Ni jettanii kana? Allahu akbar. Falillaahi alhamdu. Akka deebi'a. Hoggansa seera biyyattii tanaati addunyaadhaa fi sammuudhaa fi amantiidha misoomsee jaamaa milikkata isaatiin jeen. Godda seentu laallatta gaarra guyyaani. Hogguu kana xiqqishoo ni laafee bar. Agartee aboo yoo sii ta'uu baatte an rabbiin gurraacha garaa garbaa hin juun jeen ni jettanii isinoo. Ragaan hin jennu afaanii qofa odoon taane صلاة غيث قرانة نتي صلاة وقو صلان سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جزيجن
hiikkaan subhaana juusun amman beekigaa qaraane adillaa dheettanii beekadhu. Saman guddoon gizee du'aa fixan hogguutaan ni iftanii amma subhaana rabbi kan jenni gizee tan subhaanaan achiisuun hiikkaan isaa waan siin hin mallirraa hin si qulqulleessa rabbiin gurraacha garaa garbaa waan ju'an jechuu bara. Mee subhaanallaa takka jaa? Aboo subhaanallaa jaa? Akkana jechuun gurraacha garaa garbaa hin jennu jechuudha hiikkaan isaa. Ni jettanii? Gurraacha garaa garbaa ja'a jechuun hin salaatinaa jechuu. Akkas taatu ati amantii ta'e hin beektu seera biyyattii hin beektu. Ahaa eegumaan akkana jeeni aare boodaan akkanaan dhabamu iidarrattis ni nima jeeni dhufe boo. Laal amma nama kana karaa meeqaaniin itti haasa'e sadii bar. Hogguu inni afaan wallaale uffata foolisiitiin himeef. Hogguu inni afaan wallaale amantii meeqaa jiraan himeef. Hogguu inni afaan wallaale salaata keessa qaraatee subhaana hoggaa sujuuda keessa jettu. Jilba qabannaa keessa jettu. Hogguusi hiikkaan subhaana juukullaal. Miti waan siin hin malle irraa hin si qulqulleessaa jechuudha. Yaa Rabbi waan siin hin malle irraa hin si qulqulleessaa. Gurraacha garaa garbaa rabbiin hin ju'anii akkana jiif keessa ji subhaana ji subhaanallah. Waan siin hin malle irraa hin si qulqulleessaa. Nuti gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu salaata keessa barre. Mee salaata keenya akka baarka bas. Allahu Akbar. Jaawa. Akkana raddeem. Akkana dhiirti. Salaata keessa qaraane. Keeyyata kaayoo mootummaa biyya tanaati. Agartee? Akkaataa hooggansa ilma namaati. Ati kana dambeeyne garii namaa wahidda baafataarra harree warra isaaniitti irra wayyaadhaa jee bakka abaluu waa himtu. Odoo harree warra isaaniitti himte irra wayyaa jee. Kana laal tokkoon na qunname wayiin siima bari wayi waa keessa jira beekan. Aboo kashee amiin himu tokko. Dura kana isinii himuudhaaf mee isin akkin jee. Aadaan teessi wajji islaamoyitee jirti. Aboo aadaa ta'e islaameessitee? Aboo ati islaamoyitee? Hanga tokkoon islaamoyite moo qaama guutuun islaamoyite? Qaama guutuun islaamoyite moo hanga tokkoon islaamoyite? Qaama guutuun. Koy ati kinje. Wal keessa? Hin dhabamu? Aboo keessa deemaa barbaadaa hoobaa jira. Irraa zoori hamaa ka hoggalaal akkasitti fuudhanii akkasii ol dhawan san. Akkasitti amma beeke haasawni haasawa akkasiiti. Amma kinje natti haasawa. Isin aadaan teessan isin wajji islaamoyite? Aboo aadaan ta'e islaamoyite? Mee ani an muslima laala akkan siin jedhu bar quraanaan fiduu deema. An islaamoyeetiin jira. Aadaan tiyyaas haala amala kiyyaa haala amalli kiyyallee na wajji islaamoyee jira warri jettan. Haala amalli kiyyaas na wajji islaamoyee. Aadaa jechuun kun haala amala jechuu bara. Asii achi rabbiin naa beeka asii achi naa beekkate jechuudha beekadhu. Ni jettanii bokkana isin? Islaamni baalagee ni qaba? Baalagummaan tun teenya? Akkasitti dabaafadha. Waslaata. Akkasii herdubbiin? Asii achi naa beekkata. Laal tokkoon maraataan ikkijee jambeeyta. Aboo aayyoo teetii fi haatee qabirra feetaa jennaaniini. Guyyaa aayyoo. Aboo baalageetti dhiisi feete. Laal beekanii koplanii bara. Amma kinje. Isin gaafa tokko aadaa si godha gaafa tokko shari'a si godha jechuudha. Aboo rabbiin keessan isin biratti akkasi. Siyaasaan ni baaftanii har'a booda. Mee warri siyaasaan baaftu ni harka baasaa waslaata. Laal akkinje nama harka baasuu dide fuula keessan laaltan fedhinnaadha waan ta'eef. Ani islaamaweetiin jira. Aadaan tiyyaas na wajji islaamoyti kajettan mee harka baasa. Aadaan teetis atis islaamoytanii keeysaan rabbitti amaneetiin gubbaadhaan kaafiraa anjaayila kajettu ni jirta. Asii achiin quraanattiin dalagaa tatanaa achiin beekkatanii jetta. Baalagee ilmoo teetis irraa haa qabu rabbi ranni baalagoomta. Abboon naa beekaa ijoolleen jettu baalageedha beeka. Baalageedha wallahi fayyaa na ta'e.
ها مي أسياتي نابيكتا أسياتي قرآن نابيكا أكنا نجتني آدان تيزن إسلام ويته أنا آدان إنك آدان تيجي وجه إسلام ويته مي وريتن آدان تيزي وجه إسلام ويته سرّا قدي تقوما ربي سرّا حاكيبل هوجو كستات إسني فيني مغا أكستانان رفيتي أما قبروني آدان وخيزن جرو جولة درجة قبروتا آدات تات جولة تنادو فيه أبو إسلامهم بربادا نه إسلام إسادا جين جولة برشي أميني ما بر نه إسلام إساجنان نوتيس إسلام إسومبي نو شيخ سيجي إسنا جنيتي كوني شيخ فيدنجن هوجا شيخ فيدني شهادة أكد جني إسلامنا نكنا هكرب بيتي هند أكد بقوا درجة وجوجوني لفقاه شيخ أنا كفامي جولة تناس أنواع وجه شهادة جسيسيجي الله أكبر مالف جولن تنقفون أكنوا ياتي شريعة إساني دمبا فني ورّه نوتي مسلم يجّا آدا ورمو تسيه أمانتي برا چگرا غربا جوكي بلغن ورّه أمانتي فيتو دمبا فتن كنا هن إسلام وإنه وجه إسلام إسيجين غبروتا آدا خنا كيسان غبروتا ربيتان بونا رجعي زني غبروني آدا خنا كغبروتا ربيتان نوجه ما إسلام إسيجين جولن تنوما دمبا فني جولن تنيا ككننتانه واد بافدا نمني واد سيمبين سيني وانا كناما سواجا نمبي نبر جايله چوخن اكيجا جنتيتي اوانا جاو هند انما قرتي افان اك جاهلتي افان جاوانا غره جاهل نمرب بيني اسني مي بك جاهل نمرب را ادبن قب جاهل يچو نم ميزان بين ميزان وكتبوا قفن بانين ودبيسو قفن بانين جزء هندو جون جاهلة وكتبوا في دبسوا قفن بانين نما ميزان خرور رسا درابتي بانا خارتان سرا درابتي خدرابتي إني كن أسر الدبي وني أتقولوا قبض خايوتي خيست نمني هو أبيعو باتي خنو أكنا ميشنا قافتي خناتا صدركا ميكرا ميكا دبرغرتاتي أدبو في ديدي جاللتي إجا نما بيسيتي جاني إجي بايتي وان اتمامو ديدي هي هنگا أسگه أسگوت أبو إيسن صلاة خيسا وان بيتن آدا دافي وانتي تنا منتيدا خيسا دنبين أمانتيدا نقبسيسو جراني مقا سباتين جيچون درگا گور الدبافدا هي واقا قرى چگرا گربا هنجنو هنفينو مالني صلاة خيسا قراني أدى سيني باتے ہو میں وری صلاة خيسا قراني سبحان الله مانان ساقنے تنرکباسا مادة هراشيتي هاون كينيا غندا غوتو كقراسيسا نقراتني ابو اركباسا هاوني نركباسا جين غمز ناگي سلال هي نقراتني نبرتني هندي غيس ربي سنابرسيس خنا لال مدنوتك نمني هو ام بيني وان هم فكان سيغافت اسو مخنو خرام اسفالتي تنافان قرانان كرو جرا من غدي چتو ندب سيبر إسا وابلّيسي أدون تاني وواللالو وانما قوتو قفلال تاني أنو تنافي مقاهمون ديمني غنداوني مو إسا ديسي قرآن انكارو جيرا ندو بسيميري أبو أنغا تولي جروتنا والتاني خمخانا ديبو خمالي دراين إچسي كيك آمومانين درا ديمي فت اچمانا كسيتي هاي أتريفو گزيل سدو بسو ما دي ديجي قرآن انكارو جيران جين قرآن نرجبا دايي جي مال سيتا لا والله اللي نمقول قرآن نرجبا دامي نمني نو خسر رجبا دا غوتي يونجي مالكم أتي قرآن أفوت أشولي مال قد هيو أشولي مال قد قرآن أفوت أتي نمني نو خسر رجبا غوتي يونجي ويومان بلليسي خانو مكسي أمو لال والله لا يابو نوما برسيسي مالي هاي أوروممان إسلام مرجب دودا جابر وسخ غرتاتي أكنا جين نغافت أبا غيتي في ربي غي خمتو جالا جيتين غافت يقولني كنا جين نغافت تربي غي غافت أو واسني هي خنا والفكاتا بي قرآني نرجبا داجوغن هي يونين أكنا جين نغنا فلامي هنغافتيو اتديزي تمان خنومان ديبسي نغافا ياتي دينغد ديسا خطيجي حاسو بيرو تركا خوچيس درگگو نگافته سن امو اکین گوڑی
aadaadhaa fi islaamummaa oromummaa fi islaamummaa kamtu caala hoggaa inni naan jee rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaa jeen amma duriif insaaniyyummaa namummaa keessa jira akkasi qabamee takka akkasi dhaabbate laal islaamummaa caala yoon jeen jaahila akka quraanaan na caalaayii karee bujuusan sanii beekan karaa san dhufe hogguu kana akka inni ganaffalee qarreen seenne maaliin godhe rabbii keetii fi abbaa kee kamtu caalaan jeen aadaan duuba haala amala abbaa keetiiti hiba aboo haala amala nama dhume aada jechuun haala amala nama dhume jechuun haala amala nama dhumeetiif rabbi ni dhabdanii haala amala nama dhumeetiif rabbi ni dhabnu warreettan harka baas dhuguma rabbiin keessirra gaadha yaa rabbi nu milkeessi yaa rabbi nu milkeessi rabbiin keenya akka jee yaa ayyuhalladhiina aamanuu dukhuluu fi silmi kaaffa yaa warra rabbitti amantan islaamummaa keessa seenaa haala cufa taataniin qaama guutuun seenaadhaa je huno ragaallal akka jettu rabbiin islaamummaa qaama guutuun seenaa je hanga tokko irraa amantee hanga tokko nan bifanne asii achi aadaan naa beeka asii achi quraanaan naa beeka ni jetta akkana asii achi naa beekata asii achi rabbiin naa beeka ni jetta aboo shawwaddii rabbii keetiin ni dalayda harka tokko kiisha qaatteet harka tokko as kennitee muslima ni jetta aboo siyaasaa tana rabbii siraa ni qeebala islaamummaa qaama guutuun seenaan quraanaa kun aadaan tiyyaas na wajji islaamoyitee jechuudha maanaan isaa hundi islaamoyite akkana jechuudha dhageessanii boo isin idda baate hundi islaamoyiteen tun kan adda isinii baate isin islaamummaa haadha abbaa keessanirraa dhaaltan irra guddattan kan namni yoo dhalate achumaayyoo hafee muslima kana deebitanii guyyaa keessa har'aan tana amata 3 fi 4 keessatti maqaa waan birootiin nu muslimaa nu jijjiiruu barbaaddanii ni ta'a bakka kun ni jijjiiramtanii dhimma mootummaatii miti dhimma amantiitii hubadhu siyaasaan sun sitti hin fakkaatin waaqa gurraacha garaa garbaa labsuun tanaa fi tana sitti hin fakkaatin abbaan fedhe haa labsu arrabbiin akkanan juuni amantaati arrabbiin akkanan juuni amantaa salaata keessa qaraate nuti uffata warra rabbiin gurraacha juuni feetanii aadaa warra rabbiin gurraacha juuni feetanii aadaa warra rabbiin gurraacha juun feenu warri hedduu harka baas Allahu Akbar Allahu Akbar rabbiin hadiisatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum rawaahu ahmadu وصحاه شيخ الألباني في إرواء الغليل نمني أمته فكاته أمته مسن الراهي جيجن اتفقاتو أفتان أفتا ورّا رب نقول تجوه نفتين يا ربي وجهنا خاص وجت ملئ دقي سنيبا أدي سنيباتي إنجي نمني أمته فكاته أمته مسن وجيني أكون دور كادا ربي نكنا جنو صلاة خيزة كرانة كنا قلتي المان كني برسيفتا ربي نكنا جنو سبحان الله جتو كان ساتي برسيفتا إنسينجي ربي خنا نكنا جاني سبحان الله جتو كواني برسيفتا إنسينجي أسرت ديمتي قواتو كتوكو خبكا رافت أري رادوتو تجيزه أمانتين لما والكنا جراتون كان سكنا غنا ريفوسن قواسنين انتفقوا نادي ما بيكن eenyummaa keenya qaamni mootummaa dhaa kaleenjii qabu kaddeemaa hoggaan juus kana wanni feete sirraan buufti yoo islaamummaa dhiisiyette malee dhaa hubadhu agartee wahii waa jala jira mitiin xiqqaattus ijanii qabdi ijanii kam gizee akkas ilaalan sirri moo sirri ijanii qabdi akkana jechuudha duu akkasi hubadhaa adda baafadhaa baratu qabna wal barsiisaa kun kanuma gaa'ii maal barannee arra rabbiin dandayaadha sababaa jijjiiree argamsiisuu irratti rabbiin dandaya uumaa tana akka fideet akka jiraachisee bar waan inni eegaree fuume akkasiin galuuf inni irra deebi'e aboo dandeettii rabbii akka beekumsa keenyaatiin hin madaallu irraa baanee jirra akkana jechuu kana qabxii tana as kaa'e rabbii keenya guddina rabbii akka warri rabbiin beeyne rabbi beekutti rabbiin iyyaamnu nuti waan hin malle rabbiin dubbannu waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin ni jettanii boo isin aadaan teessan muslima taate
Islaam hoytanii aadaan hin qaba. Aadaan xiyyaas na wajji Islaam hoyte sa ilmoon sirraa dhalattuu Islaamaa ati atummaan nam lama taataa duraan. Bar wallaala kan akka inni nama godhu way gartee ati. Duraanuu namuma tokko. Namichuma tokko beeke karaa lama dalagataa iyyaalloodhaa beeke hattuutu akkas nama dalaga. Asiin amantiidha asiin aadaadha jee bar. Iyyaalaa beekadhu hattu. Asiin amantii asiin aadaadha jee. An kara tokkoon amanee kara tokkoon irraa nan bifanne warri guututti amantan harka baasa. Bar booda akka didda jeeti beeke harka baasaa heddummaata kana wayi jala jiraa beekadhu. Isinii taate salaata keessa qaraataniifi akka galtanii kan wal barsiiftan. Nuti rabbiin akkana hin jennu uffata warra rabbiin gurraachajuu ni uffattanii. Aadaa warra rabbiin gurraachajuu ni qeebaltanii. Aadaa warra rabbiin gurraachajuu ni qeebaltanii. Beeki gaa akka irra deddeebi'ee jechuun kiyya. Namni akkatti hasaaruu manna afaan irrattuu nama ulfaata. Meekkamumatti ati bal'ina samii kanaatu beeki qoy qorataa kamiitu saayinsaawaa kamii qoratee kun rabbi ta'uu isinitti hime boo isin warri rabbiin gurraacha garaa garbaatii kana ka jettan kana eenyu qoratee isinii hime barattoota gaafadheetiin jiraanaaf deebiftan. Eenyu ka irra geeyisa kana inni kun akkana ta'uusaa ka qoratee irra geeye sun eenyu abbaa isaa himii. Agartee baramuu qaba wanni abbaan qabne hin jirtu. Akkana jechuun maanaan isaa kana dhiiti. Oosaan ajaan quraana irra jira beekaatiin gaafadheetti dhiise malee laal akkana jee akkatti himamuu jira akkasii adda baafadhaa isin. Haya arra jummaanis waan jiruuf salaataas salaanneet khutubaas gabaabsinee wanni isin ta'uu qabdan. Nuti shari'aa rabbiin jijjiirurra wal taanee boo rabbiin ni kafartanii uffata kaafiraa ni qeebaltanii hin qeeballuu kana afaan guutuun jetta abbaan fedhe qaamni mootummaadha aadaan xiyyana wajji Islaam hoytee jirti jechuu fedhinna qaba. Qaamni mootummaa hawaasni naannoon biyya feete aadaan xiyyana wajji Islaam hoytee jirti jechuu fedhinna qaba. Na wajjiin Islaam hoynee jechuufis fedhinna qaba. Fedhinna saboo namni horittuu amanuu qaba jedhanii isaanii ajajuun dhageenyaati ta'isa Abduddiinaari. Ammoo namni horittuu amanuu danda'a jedhanii labsiin dhageenyaati. Hadiisni nabii ta'isa Abduddiinaari jeeqa horichi maallaqaa kasaarii. Haya amma asittiin dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.